Bareedu garuu keekitti jaalanne meestaatitti kenna. Yaa baati galatoomi hedduu siif oola. Amma hoggita ho'ilu gammadu. Maal jedhani? Saabdiskiin nama dibba garbee. Thank you. Wow. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda galateeffannaa. Intallis baay'ee bareedi gaasina. Amma kana dhagitti kodachiin seeniti. Dhagi gasti seenitiin taphata. Asumaan taphata. Namajjiin taphata uffata aadaa uffatu gaamaa lakkatti na biraa fokkisitu argite. Uffata aadaa uffatu nolaachira uffanni haala. Dhiba shigeeta. Tola bayi. Kali madam himna uffata aadaa jirandee biro. Maalin deema dhaqiiraa? Guys, babayada impurra. Babayada lala arge gabadde na badde. Ilu irratti kennita malee asitti kennita. Maalan kenna guddaa kenna. Geetan kennite. Geetan kennite. Maalan kenna. Ababaadha. Ababaa maali koofiyyaa kennite? Kongiraa ilu kongiraa yaa iluudhaan kongiraa jedhaadha. Iluudhaan kongiraa jedhaadha. Jala jedhu baay'ee. Like uffata aadaa jira kun kan barbaadde fudhachuu jira. Uffata aadaa isa fidanii naannoo. Amma fe'e mana keenya uffannaa aadaa nuti uffata aadaatiin marfa. Nagadaa jirtu. Kan barbaadde filadhu. Mana uffataa kan jiru. Maal odoo argite achi kan jiru. Yes. Mana san kan jiru. Mana. Maalan uffata aadaa xiqqishuun qabamu. Shawaa. Ilu kongiraa. Yaa akkasitti kongiraa jedha. Hundi keessan kongiraa jedha. Kongiraa jedha. Arrabsitanii miidiyaa irra nama balleechuu dhiisatti jabaa keessan hundumaa akkasitti jabeeffadhaadha. Boodaan jiraanan ijoollee nu galcha okkee. Namni gazaba isaatii sappoortii nama godhee booddee arrafamee xiqqaatee asirraa ariitanii miti okkee. Jabeessitanii obbukkee gootanii nama jabaa keessan. Wanuma xiqqishoo isinitti balleesse. Namni tokkichi immoo Oromoo miliyeena tokko sappoortii gochuu hin danda'u. Nama tokko yoggaa sappoortii godhe innuu gaadha dheetiin yaada. Dammoo inni bakka baay'eettiin ijoollee dhukkubsatan. Asirratti osoo hin taane karaa keessatti nam beeka ijoollee dhukkubsattoota meeqa bira dhaabbatee. Ani amma sababni ani keekii kana iluudhaaf itti qopheesseef sababni koo inni jalqaba maal akka ta'e isinitti himu mucaan margee jedhamu tokkotu jira. Dhukkubsatee yuunivarsiitii Jimmaa irraa hospitaala Jimmaa ciisaa ture. Isaan sappoortii kan gochaa ture iluun nama tokko mucaa sana fayyisee har'a nu bijjuu dhaabbatee nama deemu. Kanneen akka mucaa sanii immoo baay'eedha isinii galee asirratti mucaa sappoortii godhuu adoon taane ijoollee dhukkubsatan ijoollee itillee irratti hafan dhugaa sappoortii godhanii lafaa kaasanii kanuma asirraa kan allaalinaadha. Ijoolleen keenya maaliif geema kiyyarraa hafeettanii warri gadi galabbaxxanii xiqqeessitanii asirraa balleechitan baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuu ta'e namoonni baay'ee akkasiifuu sappoortii godhaafi jettanii yaaduu dandeessanii dubbiin garuu akkasii miti. Ana waan natti toleef mucaa sana fayyisee mucaa sana iyyee nama baay'ee bira geessee namni sappoortii godhuu didee dhukkubsatee odoo ciisu gin iluun keessan naqee galatoomaa ulfaatu mucaa san bira dhaabbatee isa qofa miti namoonni baay'een hin jiru. Saniifin keekii kana kan hin qopheessee fi naa galatoomi jedhaanidha. Margi koo jirta azala. Akkasii iluu atillee congratulations siif atillee hedduu galatoomi yaada akkana kana qabaachuun keetiyyuu dubartii jabduu ta'uu kee agarsiisa. Shirri godhaa mana kun shubbistoonni illee madarakii irra dhufaa jiranii wabii illee dhuftee jirti. Amma namni wabiin dorgomu yoo jiraate jechuudha yookaan wabiin kophaa ishee badhaasa qopheessine fudhatti asumaan jechuudha. Namni wabiin hin dorgoma jettu dammoo biiftuun hin jirti yoo ta'e biiftuun dorgomtuuni. Let's go. Callee kana maal kan kanaa irra dhufu kana Kamu kabar keekii ni galatoomi jecha si. Yaa waraabbattanii keekicha garuu dura. Warri waa waraabatan daroonni jirtanii riikardi godhan. Dhaggeeffadhaa dhugaa dubbannoo ta'e anis asumaan yaada siifoo irratti kanan dabalu yoo jiraate iluu gizee baay'ee geem irratti odoo ta'e ijoollee Oromoo karaa keessaa jajjabeessuudhaan beekama. Ani amma iluu dhugaa rabbii arraa miti kanan beeku ture dhugaa dubbannoo ta'e gizee kamiyyuu garuu nama rakkatanii fi nama rakkataa bira dhaabbachuu irratti dhugaa dubbannoo ta'e akkuma Oromootitti odoo ta'e nama Oromummaa saafaan bichaadhaan ibsatu miti. Namoonni tokko ammoo miidiyaa irratti of agarsiisuudhaaf ashqaabbatuudhaaf miidiyaa irra ba'anii
Ana akkas jedhu waa'ee Oromoo karaa keessa dhattee gaafatti zeeroodha jechuudha. Ofirraa qabee garuu iluu nama akkas yoo danda'in dhugaa dubbannoo ta'e aadaa fi safuurra qabee nama deeggaruu irratti dammoo iluun gisee baay'ee miidiyaa irratti nama deeggaru. Dhugaa dubbannoo ta'e geetan miidiyaa irratti odoon ta'in keessa nama deeggara keessa sappoorti nama godha. Ijoollee baay'ee sappoorti godhee jira. Obboleessa keenya nuti fooloorsii 400 galuun anuu galeera. Asii galee anuu galee jira. Jasti kana gaafa siin jedhu immoo namni tokko wuxxeetiin ittiin gale santu isa waamsisa malee 400,500 baannee nuus kino baannee jirra uumaa faayidaa hin qabu. Jasti garuu akka kanatti akka nama jabaatitti akka hayyuu tokkootitti ijoolleen keenya gaafa wal lolan hedduutti argamuudhaan namni keenya gaafa wal cabaa barbare bakka sanatti argamuudhaan waan hundarratti nama argamuudha sanatu nu gammachiise malee ati 400 galuu miti kan nu gammachiise. Garuu wuxxeetiin ati ittiin isa fidde sun immoo baay'ee bareeda akkaataa bareedaadhaani itti nuufuufi akkasumatti nu jiraadhu akkasumatti gaafa kufne harka nu wala qabi nus dammoo akkasumatti akka kanaa ol si jaalanne kanaa ol sirriitti si kabajnu ijoolleen keenya abdiin qaba sirriitti nu jajjabeessa ammallee fooloo godhadha miliyoona 10 galee iluutti xiqqaata malee ittiin guddatu. Baay'ee sinitti haasa'ee nuuf jiraadhu naa jiraadhu baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa hayyuu keenya beekaa keenya iddoo guddaa kanaa ol nu gahe beekamaa mootummaa Ameerikaa ta'e nuuf mul'adhu. Thank you Allah. Iddoo galatoomaa jetti ni qabu. Innaa muuziqaa bannee xiqqoo nu waraabaa yoo waraabne ta'e. Xiqqoo muramuu qabaa bari muri. Murtee nyaachuu qabda. Nama dheebe namuraama murdu gaagganuma. Gara anan ta'ii sanirraa kuttaa warra koo. Muru waaqa nama tokko si nyaachisu keessa. Sanuu asirra waan jiru argitanii miimee nama as keessa waan kana jaallattan asirra kan argitan kan akkamitti muree nyaata amma nama muru. Muru dhugaa muruun kata muree nyaata bayyeessu. Okay, amma gisee tokko muuziqaa irra deebisaa namni waraabadha. Godhu anni Ara namura please namura. Master abinna welcome akam jirta. Namuri siin jedha namuri. Namuru qabda. Muru family maal jettu muru? Namuru qabda. Garacha Oromoo hunda keessa yoo addaan qabde maal argita? Suuraan kaafnee mee muraasa wajjin narra simeetti dhaabbatudha kee. Kana murtee. Inni maal jedhu bitta walitti bacabbacaadhaan isaafillee miti gaa. Guys, an arsivo che sei io ti reparire due gente. Master Dugati mo Master Dugamiti. Dugati. Ishi galcha kanam tokko buusate. Kan Dugati. Anuma Dugati banata achu galchani. Duga milena jaan qabsa. Milena miqa qabsa. Alarkisa anena rakone. Master TikTok ol darbat. Galatom. Kino gana galatom marnu. Qoy shura kaasna maarani. Shikaasi kan. Qoy kan. Kana marro fakkaatu asirraa kun nante. Marruma. Gitan bayyana kufu geetaan kufu baradoo keessa ture. Callee kana qabdan kennu. Gaafa darbe bichaa galateeffannaa waan ta'eef oolubbuun jiran galateeffadhaadha. Gadi galabbaxxanii sababa inni nu geemii kiyyarraa hafe jettanii ijoolleen gadi galabbaxxanii asirraa miidiyaa kanarraa balleessuudhaaf waan baay'ee gochaa jirtan isinuu beektanii Oromoon biliyeena 60 bira dhaabbachuu hin danda'u namni tokko. Nama tokko sappoortii yoo godhee rakkataa Oromoo bira yoo dhaabbate inni gaadheedheet ni yaada. Galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu waan asitti argamtaniif. Yaanni koo kanumaa torbeen kuni torbee acee keenyatti asumaan acee torbeetti yaadannu jiini kuni jechuu koodhaan of kalta. Annaa guyyaa as jedheesitti maamna geechuu. Ishi annaa acee keenyaaf akkanumatti qopheessina. Waaqayyo guyyaa saniin nuuf haa ga'u. Namni hundinuu mana keessanitti acee yaadadhaadha.
addunyaarra namni jiru hundinuu namni foddaa miidiyaa kanaa fayyadamta hundi keessanuu aca yaadadha. Okay, galachooma ulfadha. Isa tokkuma natti mul'atu mi'aana mudirtiroon noo galchoon balee safuufaan gash